Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuun oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna oduulee soora gurraa ta'an mimmiidhagoo akkasuma gagabbatoo qabannee jirra. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabanneetti dabrina oduun jalqabaa korri walakkeessa waggaa waldaa qorannoo Oromoo Oosaa yeroo jalqabaatiif Keeniyaa Naayiroobitti taa'amaa jira. Oduun inni itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti tibba kana cimee itti fufee jira. Mootummaanis gara isaatti humna waraanaa hedduu Oromiyaa bakkoota garaagaraatti fe'aa jira. Lollis bakkoota garaagaraatti itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee haleellaa loltoota mootummaa irratti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti raawwataa jiru cimsee itti fufee jira. Keessattuu giddugala Oromiyaa kaleennan magaalaa Finfinneetti irratti haleellaan inni raawwataa jiru kiiloo 4 karraasee akka ta'es beekamee jira. Haleellaa bakkoota garaagaraatti raawwatu itti fufuudhaan kaleessas haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisee hedduu qabee shaalaqaa tokkos booji'ee jira. Guutuu oduu kana isiniin kenna. Oduu biyya alallee qabna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Barisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun keenya kan jalqabaa korri walakkeessa waggaa waldaa qorannoo Oromoo Oosaa yeroo jalqabaatiif Keeniyaa Naayiroobitti taa'amaa jira. Bara 2019 Finfinneetti taa'amee ture. Kanarraa kan hafe Afrikaatti taa'amuun inni jalqabaa kan Naayiroobii kana. Irra caalaa korri walakkeessa waggaa kana Oosaa Awurooppaatti taa'amaa ture. Kan baranaa kana immoo adda kan isa taasisu akka jedhametti yeroo lammaffaaf Afrikaatti taa'amuu isaati jedhan. Keeniyaan mana lammaffaa ta'uu isiitii fi biyya gosoonni Oromoo hedduu keessatti jiraatan waan ta'eef kora kana asitti akka gaggeeffamu filanne jedhanii jiran. Kaayyoon kora kanaa inni guddaanis Oromoo biyyoota lamaan keessa jiran walitti fiduu fi qooda olaanaa akka qabuudha jedhan. Akkasumas korri kun beekumsa aadaa Oromoo, eegumsa naannoo, fayyaa, barnoota, diinagdee, hariiroo hawaasaa fi dhimmoota seenaa fi siyaasaa garaagaraa irratti xiyyeeffata jedhamee jira. Gara fuula duraatti biyyoota Afrikaa Oromoon keessa jiraatu dabalatee kutaalee birootti kora Oosaa qopheessuu fedhiin akka jiru himanii jiru. Keeniyaan biyya gosoonni Oromoo hedduun keessa jiraatan qofa osoo hin taane da'oo Oromoo gaafa rakkoo turte. Kan jedhan hooggansa duraanii Oosaa kan ta'an Profeesara Asaffaaw Bayyana biyyi tun Oromoo biyya oolmaa jabaa oolte waan taateef korri walakkeessi Oosaa asitti qophaa'uun hiikni isaa olaanaadha jedhanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufee jira. Mootummaanis lola Oromiyaa keessatti deemaa jiru kana irratti guyyaarraa guyyatti humna dabalataa baay'ee fi guddaa akkasumas meeshaalee gurguddaa deeggarame bobbaasuu itti fufee jira. Humni loltoota mootummaa dabalataa guyyaarraa guyyatti bobbaafamu kun immoo haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo irratti raawwatu dandamachuu dadhabuudhaan hedduun isaanii achumaan hafaa jiru. Kun immoo keessoo mootummaatti jeequmsa guddaa uumee jira. Wal shakkii guddaa uumuudhaan wal dura dhaabbannaan keessoo waraana mootummaatii fi akkasumas ajajoota waraana mootummaa gidduutti babal'ataa jira. Kan baay'ee rakkoo guddaa ta'e immoo opereeshinii bal'aa fi gurguddaa waraanni mootummaa karoorsu waraanni bilisummaa Oromoo hojiitti hiikuun fufteedhaan injifannoo gurguddaa irratti argatuun keessoo waraana mootummaa kan jeeqee fi akkasumas waraana mootummaa kan abdii kutachiise ta'ee jira. Kun immoo qabatamaan gabaabamatti baatii tokkoof waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf tibbana waraanni mootummaa labsatee hojiitti kan seenee fi kasaaraan guddaan kan irratti dhaqqabe keessattuu opereeshinii lixa shaggaritti gaggeessaa jiruun yookaan gaggeessaa turen miidhaan guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabu irraa kan ka'e keessoo isaaniitti jeequmsa guddaa uumee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanarratti haleellaa raawwatuun miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuu itti fufuudhaan har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwateen injifannoo argatuu labsee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Oromiyaa Qeellam Wallaggaatti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwatee jira.
Eebila 11,2025 guyyaa kaleessaa jechuudha. Haleellaa raawwateen loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuudhaan injifannoo irratti argatu beeksisee jira. Haleellaa raawwate kanaan hedduu madoodhaan adabee hedduu immoo addunyaa kanarraa godaansisee lama immoo booji'ee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatee jira. AKM 6 uffata waraanaatii fi nyaata akkasumas qorichaa fi loojistiikii waraanaa hedduu irraa qicatee jira. Achuma lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa Aanaa Haroo Limmuttis haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa irratti miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argatu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Haleellaa raawwate kanaan loltoota mootummaa irratti miidhaa qaamaa fi kan lubbuu kan dhaqqabsiise yoo ta'u hedduu addunyaa kanarraa godaansisee akkasumas kan madoon adabeessa akka jiruu fi meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu beekamee jira. Guutuu oduu kana akkuma nu ga'een kan isiniin geennu ta'a. Gara oduu injifannoo zoonii giddugalaa irraa nu geettetti yeroo dabrinu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa tibba kanaan Finfinneetti naannessuudhaan Finfinnee irraa fageenya muraasa irratti waraana mootummaa irratti haleellaa raawwataa jira. Haleellaa giddugala Oromiyaatti raawwataa jiruun raafama guddaa hanga kiiloo 4tti fulla'ee uumee jira. Har'as barraaqaan achuma aanaa calleeyaatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen milkaa'uu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Aanaa calleeyaa bakka addaa Cobii jedhamutti haleellaa har'a barraaqaan jechuun eebla 12,2025 loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa akka loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiise beekamee jira. Loltoota hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu immoo madeessuun meeshaalee waraanaa hedduus akka irraa hiikkate odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Guutuu fi dabalata oduu kana yeroo itti nu ga'etti qabannee kan dhufnu ta'a. Akkasumas achuma kibba lixa Shaggar giddugala Oromiyaa jechuudha. Aanaa Bajjootti loltoota mootummaa irratti guyyaa kaleessaa haleellaa raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiise injifannoo guddaa argatu isiniin geennee turre. Dabalata isaa qabna isiniin geenna. Guyyaa kaleessaa eebla 11,2025 kibba lixa Shaggar aanaa Bajjoo ganda Sooddoo Liiban iddoo adda Harsama jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen meeshaalee hedduu hiikkatee loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasise kan harkaan qabees hedduudha. Haleellaa bakka kanatti raawwateen loltoota hedduu kan harkaan qabe yoo ta'u kan harkaan qabaman keessaa ajajaan kumaa tokko keessa oolee jira. Ajajaan kumaa tokko galii ta'ee jira. Meeshaaleen hiikkaman hedduudha. BKM 2 snaapparri tokko AKM 56 hiikkatee jira. Kan biroollee hedduudha jedhamee jira. Loltoota irratti immoo haleellaa raawwateen 44 addunyaa kanarraa godaansisee jira. 25 immoo madoodhaan adabee jira. 12 immoo ajajaa waraanaa kumaa tokko dabalatee harkaan qabee jira. Ragaa gara biraatiin nu ga'een immoo booji'amtoonni 7 jedha. Ajajaa waraana kumaa kana dabalatee jechuudha. Walumaa galatti odeeffannoon nu ga'e inni kun 12 jedha inni kun 7 jedha. Mirkaneeffannee yeroo biraa qabannee kan dhufnu ta'a. Akkasumas achuma kibba lixa Shaggar aanaa Toletti loltoota mootummaa irratti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa raawwatee miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun beekamee jira. Eebla 11,2025 guyyaa kaleessaa jechuudha. Aanaa Tolee ganda Tulluu Tajii bulchiinsa magaalaa Jijjigaa jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee loltoota mootummaa hedduu hojiin ala akka taasise odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Dabalata oduu kanaa yeroo nu ga'etti kan qabannee dhufnu ta'a. Oduu biyya alaatiin Ameerikaatti balaa heelikooptara tokko irratti dhaqqabeen maatii tokko keessaa namoonni 5 lubbuu dhabanii jiru. Heelikooptarri maatii turistoota fe'ee ture tokko Niiyorkitti laga Hadsan jedhamu keessatti kufee caccabuun daa'imman 3 dabalatee namoonni 6 du'uu aangaa'onni beeksisanii jiru. Maatiin namoota 5 qaban kan Ispeen irraa dhufan yoo ta'an namni jahaffaan ammoo balaliisaa ta'uu kantiibaan magaalaa New York Eric Adams kamisa dabre beeksisanii ture. Eric Adams akka jedhanitti yeroo balaan kun mudatetti hundi isaanii heelikooptara sana keessa turan. Onneen keenya maatii kanaaf ni gadda jechuudhaan akkasumas gadda isaanii ibsatanii jiru. Akkasumas Komishinarri Poolisii New York Jessica Tish akka jedhanitti hanga maatiin miidhamtoota kanneenitti himamutti eenyummaan namoota du'anii yookaan du'an kanneenii hin himamu yookaan hin ibsamu jedhee jira. Sababni isaas balaa kanaan rakkoon dhaqqabe kun qoratamaa jira jedhee jira.
Oduun itti aanu Soomaaliyaan bakka murteessaa Ameerikaa kennuuf yaada dhiyeessuun dhagahamee jira. Yaada Soomaaliyaan dhiyeessite kana immoo Somaalilaandiin yaada abdii kutannaati jechuudhaan kufaa taasiftee jirti. Bulchiinsi walabummaa isii labsatte Somaalilaand yaada mootummaan Soomaaliyaa buufata barabaaratti argamuu fi buufata doonii Ameerikaan qofatti akka to'atamu dhiyeessite kufaa taasiftee jirti. Barabaaraan kaaba galaana qarqara Somaalilaandiin kana handaara galaana Edenitti argamu yoo ta'u, Pireezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mohammad gita isaanii Ameerikaa Doonaald Tiraamp xalayaa bitootessa 15/2025 barreessaniin tarreewwan filmaata buufata waraanaa fi buufata galaana Ameerikaan qofti to'achuu dandeessu keessatti hammachiisee ture. Xalayaa barreeffamee ture kana keessatti buufata waraanaa Baaloo Dogluu fi Barabaaraa akkasumas buufata galaana Barabaaraa fi Bosaasoo Ameerikaan qofti akka to'attuuf kan Pireezidaantiin Hassan eeran. Kun akkuma jirutti ta'e ministeerri dhimma alaa Somaalilaand Abdurrahmaan Daahiin adeemsi Somaaleen ittiin socho'aa jirtu kun tarkaanfii qaama abdii kutateeti jechuudhaan xalayicha kufaa taasisee jira. Garuu Doonaald Tiraamp osoo bara aangoo isaanii marsaa lammataa hin eegalin dura himee ture lammiileen Somaalilaand bulchiinsa waggaa 34ffaa mootummaa dimokiraatawaa ta'een turteef beekamtii kennuudhaan addunyaa irratti biyya jalqabaa akka taatu abdataa turan. Garuu gochi amma Somaaleen raawwataa jirtu kun isa kana dura dhaabbatuuf akka ta'etti yaadameeti jechuudhaan adeemsicha kufaa taasisanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kennaa. Nagatti nu turaa.